Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii ani Kaasa'edha. Ana waliin barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 waliin ilaalaa turreerra. Viidiyoo kanaan immoo gaaffilee shaakalaaf ta'an barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 boqonnaa 3 qofa irra kan bu'uureffate naannoo gaaffilee 10 ta'an qophaa'aniiru jechuudha. Viidiyoo kana hanga xumuratti daawwadhaa. Jalqabuun dura subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Gaaffii herreegaa kutaa 8ffaa kaayyoon isaa dandeettii herreega keessanii cimsuuf kan qophaa'edha. Gaaffiin kun boqonnaa 3 qofa irra kan qophaa'edha. Baay'inni 10dha isiniin jedheera. Yeroon gaaffii tokko tokkoof kenname daqiiqaa tokko qofa. Sa'aatiin kenname akkuma xumurame deebiin sirrii ni filatama. Itti aansuun furmaanni ni agarsiifama yookiin waliin hojjenna. Gaaffii tokkoof sa'aatiin isiniif kenname yoo gahaa hin ta'in viidiyocha pause yookiin dhaabuudhaan tuta furmaata isaa barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattumaan gara gaaffiitti darbina jechuudha. Gaaffii tokkoffaa. Kanneen armaan gadii keessa siqee yaa kan ibsu isa kamiin jedha? A. Cimiddii 4 fi 0. B. Cimiddii 0 fi 4. C. Cimiddii 2 fi 3. D. Cimiddii 3 fi 4. Kan siqee yaa kan agarsiisu isa kamiin? Filannoo sirrii kan qabate filachuu ni dandeessu. Yeroon kenname xumuramaa waan jiruuf deebii sirrii filattanii deebiin sirrii baadhaa jechuudha. Koordineetii diriiroo kanarratti akkuma argitanitti aan filannoo aan gatii koordineetii dhaa 4 gatii koordineetii yaa 0 waan ta'eef siqee dhaarratti gatiin yaa koordineetii yaa 0dha. Siqee irratti immoo gatiin koordineetii dhaa 0dha. Kanaafuu kun siqee dhaarratti 4 iddoo kana arganna yaan garuu 0dha. Baammoo yeroo ilaallu siqee kanarratti gatii dhaa 0dha. Gatiin baa yookiin koordineetiin yaa immoo 4dha jechuudha. Kanaafuu deebii sirrii kana isaan hafan caan gatii dhaa 2 gatii yaan yookiin koordineetii yaan 3 daan koordineetii dhaan 3 koordineetiin yaan immoo 2dha jechuudha. Bifa kanaan giraafii irratti agarsiisuun ni danda'ama. Gaaffii lammaffaa kan sirrii walitti firoome isa kamiin jedha? A. Negeetifii 2 cimiddii negeetifii 2 fi 4 qarxii 4ffaa keessatti. B. Negeetifii 2 fi negeetifii 3 qarxii 2ffaa keessatti. C. 5 fi negeetifii 2 qarxii 4ffaa keessatti. D. 0 fi negeetifii 2 qarxii 3ffaa keessatti. Kan filannoo sirrii ta'e filadhaa. Yeroon kenname xumurama waan jiruuf deebiin sirrii caadhaa jechuudha. Ammas koordineetii diriiroo kanarratti akkuma argitan aan filannoo aan koordineetii dhaa negeetifii 2 koordineetii yaan 4dha. Iddoo kanarratti argama. Baan immoo koordineetiin lamaanuu kwaadiraantii yookiin qarxii 3ffaa keessatti argamu jechuudha. Qarxii 3ffaa keessatti argaman baan negeetifii aan negeetifii 2 yaanis negeetifii 3dha. Caan koordineetii 4ffaa keessa argama. Inni caan koordineetii 4ffaa keessatti argama sirriidhaadha jechuudha kun. Gatiin dhaa pooziitiivii 5dha. Gatiin yaa immoo negeetifii 2dha jechuudha. Daan daangaa
qarxii lammaffaa sadaffaa fi qarxii afuraffaa irratti argama daan. Kanaafuu xaan zeeroodha yaa negeetiivii lamadha. Kana fakkaata jechuudha. Gaaffii sadaffaa giraafiin kamtu dhaabgiteessa yookiin slooppiin pooziitiivii agarsiisaa nuun jedha. A kana fakkaata. Giraafiin isaa tarree yaadha. Baan giraafiin isaa qarxii lammaffaa fi qarxii afuraffaa keessa kutee darba. Daan caan giraafiin isaa qarxii tokkoffaa fi qarxii sadaffaa keessa kutee darba. Daan tarree siqee yaadhaa jechuudha. Giraafii tarree siqee yaadha. Kan dhaabgiteessi isaa pooziitiivii ta'e kaminni kan jedhu filattanii jechuudha. Yeroon kenname xumurama waan jiruuf deebii sirrii filattanii deebiin sirrii caadha. Maaliif yoo jenne giraafiin tokko qarxii tokkoffaa fi qarxii sadaffaa kan keessa kan darbu yoo ta'e dhaabgiteessi yookiin slooppiin isaa pooziitiiviidha. Giraafiin tokko immoo qarxii lammaffaa fi qarxii afuraffaa keessa kan darbu yoo ta'e immoo slooppiin isaa negeetiiviidha. Kanaaf A fi caarraa kan kennaman kun dhaabgiteessa yookiin slooppii hin qabu. Maaliif? Jijjiiramni xaa waan hin jijjiiramneef asirra akkuma argitan xaan asis lama. Kan yaa garuu gatiin yaa asii pooziitiivii lama asii negeetiivii lama. Dhaabgiteessa yeroo barbaadnu maal ta'a? Gatiin xaa zeeroo waan ta'uuf hiikkaa hin qabaatu yookiin dhaabgiteessa hin qabu jechuudha. Kun immoo dhaabgiteessi isaa zeeroo ta'a jechuudha. Kunoo deebiin isaanii bifa kanaan dalagameera. Isinis qabxiilee isiniif kennaman akka fakkeenyatti fudhattanii deebii sirrii fudhachuu ni dandeessu. Dhaabgiteessi foormulaan isaa caalama yaa hir'isu caalama yaa lama hir'isu caalama yaa tokko irra caalama xaa lama hir'isu xaa tokko. Bifa kanaan foormulaa isaa fayyadamnee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii afuraffaa himoota walqixa armaan gadii keessa kan giraafii armaan gadii ibsu isa kamii nuun jedha. Giraafiin isaa siqee yaa 3 irratti qaxxaamura, siqee xaa immoo 4 irratti qaxxaamura jechuudha giraafiin kun. A yaa walqixa ta'a 4 xaa irra 3 ida'uu 3. B yaa walqixa ta'a 3 xaa irra 4 hir'isuu 3. C xaa walqixa ta'a negeetiivii 4 yaa irra 3 ida'uu 4. D yaa walqixa ta'a negeetiivii 3 xaa irra 4 ida'uu 3 ta'a 3 jedha jechuudha. N A fi C faan C fi D jedha. Yeroon isiniif kenname xumurama waan jiruuf deebiin sirrii faadhaa jechuudha. Maaliif yoo jenne dhaabgiteessi yookiin slooppiin kan yaa bifa yaatiin yeroo ibsamu caalama jijjiirama yaa lama hir'isuu yaa tokko irra xaa lama hir'isuu xaa tokko. Yeroo kana iddoo kana yaa xaa lamaa fi yaa lama yoo jenne iddoo kana immoo xaa tokkoo fi yaa tokko yoo jenne bifa kanaan 3 hir'isuu 0 irra 0 hir'isuu 4 3 irra negeetiivii 4 ta'a. Kun immoo negeetiivii 3 irraa 4. Slooppiin isaa yookiin dhaabgiteessi isaa negeetiivii 3 irraa 4. Bifa xaatiin yeroo ibsamu immoo ni garagala. Bifa kanaan hojjetamee negeetiivii 4 irra 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu filannoo C fi D deebii sirriidha jechuudha. Shanaffaa hima walqixaa sararawaa bifa kamiin ibsamaa jedha. A yaa walqixa ta'a maaxaa ida'uu C. B yaa walqixa ta'a kiiyubii 3. C yaa walqixa ta'a iskeeruutii xaa. D yaa walqixa ta'a A xaa iskeerii ida'uu B xaa ida'uu C. Kan hima sararawaa kan agarsiisuu danda'u hima walqixa sararawaa kan agarsiisuu danda'u filannoo isa kamii? Filannoo sirrii kan qabate filadhaa.
Yeroon isiniif kenname xumuramaa waan jiruuf deebiin sirrii aadhaa jechuudha. Kanaafuu giraafii kana yoo argitan bifa kanaan qabata'aan yookiin inni akkanas ta'uu danda'a, asirras ta'uu danda'a, asirras akkana ta'uu danda'a, asirras akkana ta'uu danda'a. Kanaafuu garuu linear equationidha. Dhimma walqixa sararawaa waan ta'eef sararawaadha. Kun immoo kan baati. Giraafii baatii kiubiruutis xaa jechuudha. Kun immoo iskeeruuriitiidha. Giraafii iskeeruuriitiidha. Kun kan kwaadiraantik equationidha. Kun kwaadiraantik equation jedhama. Bifa kanaan hima herreega yoo isiniif kennamu. Kun immoo paraabolaadha. Upward paraaboola yookiin downward. Aan yoo negeetiivii ta'e kun hin garagara gadi galagala jechuudha. Bifa kanaan kan qabatu ta'a jechuudha. Gaaffii jahaffaa yoo pa'an walqixa ta'a negeetiivii sadii ta'e gatiin cuftuu keessatti sadii hir'isuu lama paa cuftuu keessatti biraa immoo cuftuu biraa keessatti lama paa hir'isuu tokko inni ammoo ammas cuftuu biraa keessatti sadii paa ida'uu tokko hammam ta'aa nun jedha. A negeetiivii 502 baa 512 caa negeetiivii 506 daa 504 kan filannoo deebii sirrii qabate filadhaa. Ammas gaaffii kanaaf yeroon yoo isin hin gahin pooz gootanii viidiyoocha tuuta furmaata isaa barbaaduu ni dandeessu. Yeroon xumurameera daadha jechuudha. Furmaata kanaafuu gaaffiin bifa kanaan nuuf kennameera. Iddoo paa maal galchina? Negeetiivii sadii galchina jechuudha. Cuftuu keessatti sadii hir'isuu cuftuu biraa keessatti immoo lama baay'isuu negeetiivii sadii cuftuu goonee cuftuu kan biraa qabna. Iddoo gidduu kanatti baay'isuutu jira jechuudha. Ammas cuftuu inni biroo cuftuu keessatti lama baay'isuu negeetiivii sadii cuftuu goonee hir'isuu tokko. Kunis cuftuu erga goonee booda cuftuu ergasis cuftuu keessaa sadii baay'isuu negeetiivii sadii cuftuu ida'uu tokko ta'a jechuudha. Kun meeqa ta'a? Cuftuu sadii hir'isuu cuftuu keessatti jaha negeetiivii jaha ta'a jechuudha. Kun lama baay'isuu negeetiivii sadii negeetiivii jaha ta'a jechuudha. Cuftuu goona ammas bifuma wal fakkaatuun cuftuu akkana goone kunis negeetiivii jaha ta'a negeetiivii jaha hir'isuu tokko. Kun immoo cuftuu keessatti ergasii cuftuu keessatti negeetiivii sagal sadii baay'isuus negeetiivii sadii negeetiivii sagal cuftuu goona ida'uu tokko ta'a jechuudha. Kun immoo cuftuu keessatti yeroo bahu maal ta'a? Sadii ida'uu jaha kan iddoo kanas negeetiiviidha. Asis negeetiiviidha. Baay'isuudhaan pooziitiivii ta'a jechuudha. Jaha. Cuftuu biraa keessatti kunniin immoo walitti ni ida'amanii negeetiivii 7 ta'a. Kun immoo ni ida'ama yeroo ida'amu negeetiivii 8 ta'a jechuudha. Maaliif negeetiivii 9 irra tokko yeroo itti iddoofnu negeetiivii 8 ta'a jechuudha. Kunniin negeetiivii fi negeetiivii waan ta'an pooziitiivii ta'a dhumarratti jechuudha. 56 ta'a jechuudha. 9 baay'isuu 56 walqixa ta'a 504. Gaaffii torbaffaa. Gaaffiin torbaffaa xaa irra xiqqaa 0 fi yaan irra guddaa 0 yoo ta'e tuqaa yookiin cimiddii xaayaa qarxii duwwaa keessatti argaman hin jedha. A qarxii tokkoffaa, B qarxii afuraffaa, C qarxii sadaffaa, D qarxii lammaffaa. Kunniin lakkoofsonni kunniin tuqaan kun qarxii kam keessatti argama? Yeroon kenname xumurama waan jiruuf deebii sirrii filadhaa. Deebiin sirrii isaa daadha jechuudha. Maaliif? Giraafii kanarratti akkuma arginu kun siqee xaadha. Kun immoo siqee yaadha. Kwaadiraantii lammaffaa keessatti gatiin xaa yookiin koordineetii xaa negeetiiviidha. Xaa irra xiqqaa 0 fi gatiin yaa pooziitiiviidha. Kanaafuu eeriyaa yookiin bal'ina kana keessatti iddoo kamiyyuu ta'uu danda'a. Tuqaan xaa fi yaa kwaadiraantii lammaffaa keessatti argama jechuudha. Gaaffii 8ffaa.
Hima walqixaa sararawaa yaa walqixxaa lama irra sadii xaa ida'uu lama kamiin ibsamaa nuun jedha. Filannoo A irratti xaa fi gatiin yaa bifa kanaan nuuf kennameera. B irratti gatii xaa fi gatiin yaa bifa kanaan nuuf kennameera. C irrattis gatii xaa fi gatii yaa bifa kanaan nuuf kennameera. D irratti gatii xaa fi gatii yaa bifa kanaan nuuf kennameera jechuudha. Kan qabxii nuuf kenname hundaan kan dhugoomsuu danda'u isa kamii kan dhugoomsuu danda'u filannaa jechuudha. Yeroon isiniif kenname xumuramaa waan jiruuf deebii sirrii filachuu qabdani. Deebii sirrii isaa caadhaa jechuudha. Furmaata gabatee kanarratti ilaallaa jechuudha. Gabatee kanarratti akkuma argitan gatii xaa lakkoofsota kanneen yeroo galchinu gatiin yaa maal ta'a kan jedhu waliin ilaallaa. Jalqaba irratti 0 yeroo galchinu 2 ta'a. Asirratti 0 yeroo galchinu 2 ta'a. Caarratti 0 yeroo galchinu 2 ta'a. Neegatiivii 3 yeroo galchinu 0 ta'a. Neegatiivii 3 ta'an neegatiivii 3 yeroo ta'u yaan 0 ta'a. 3 yeroo galchinu immoo 3 yeroo galchinu ta'an yaan 4 ta'a jechuudha. Inni biraa irratti 6 yeroo galchinu 8 jedha. 6 yeroo galchinu 6 arganna jechuudha. Baarratti immoo 2 yeroo galchinu 5 jedha. 2 yeroo galchinu 10 irra 3 ta'a. Daarratti neegatiivii 9 yeroo galchinu neegatiivii 6 jedha. Neegatiivii 4 ta'a jechuudha. Bifa kanaan kan sirrii ta'e caadhaa jechuudha. Gaaffii 9ffaa hima walqixaa 6 hir'isuu 4 xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 26 keessatti gatii xaa kan ibsu kamiinuun jedha. 6 hir'isuu 4 xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 26. A xaan irra xiqqaa yookiin walqixa neegatiivii 8. B xaan irra guddaa yookiin walqixa neegatiivii 8. C xaan irra xiqqaa yookiin walqixa neegatiivii 5. D irra guddaa yookiin walqixa neegatiivii 5 jedha. Kan deebii sirrii filannoo qabate filachuu qabdan. Yeroon isiniif kenname xumuramaa waan jiruuf deebiin sirrii daadhaa jechuudha. Tuutni furmaataa isaa 6 hir'isuu 4 xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 26. 6 balleessuudhaaf darmoota wal fakkaatan gara kallattii tokkotti fiduu waan qabnuuf hir'isuu 6 goona. 6 hir'isuu 6 hir'isuu 4 xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 26 hir'isuu 6. Kun meeqa ta'a? Neegatiivii 4 xaa irra xiqqaa yookiin walqixa ta'a 20 ta'a jechuudha. Xaa kophatti hambisuuf neegatiivii 4f yeroo qoonnu maal ta'a? Xaan kun neegatiivii waan ta'eef kallattii isaanii jijjiirata. Xaan irra guddaa yookiin walqixa neegatiivii 5 ta'a jechuudha. Deebii sirrii daadha. Gaaffii 10ffaa isa dhumaa. Hima walqixaa xaa irra 3 ida'uu xaa irra 6 walqixa ta'a 9 keessatti gatii xaa meeqa ta'a jedha. A xaa walqixa ta'a 18. B xaa walqixa ta'a 30. C xaa walqixa ta'a 15. D xaa walqixa ta'a 24. Filannoo deebii sirrii kan qabatte filadhaa. Yeroon isiniif kenname xumuramaa waan jiruuf deebii sirrii haadhaa. Furmaanni isaa xaa irra 3 ida'uu xaa irra 6 walqixa ta'a 9. Amma hima hiramaa walii xiqqicha 3 fi 6 6dha. 6 baay'isna jechuudha. Cuftuu keessa bifa kanaan goonee isa hima gara harka
bitaa fi gara harka mirga akka jiru jahaan yeroo baay'isnu maal arganna? Kun 6 baay'isu xaa irra 3 2 xaa ta'a. 6 baay'isu xaa irra 6 xaa arganna. Kun immoo 6 baay'isu 9 54. Kun 2 xaa ida'u xaa 3 xaa ta'a walqixa ta'a 54. Xaa kophatti hambisuuf 3f ni qoonna. 3f yeroo qoonnu 54 3f yeroo qoodamu kun xaa ta'a. Kun immoo walqixa ta'a 18 ta'a jechuudha. Gaafii viidiyoo kanaan kan qophaa'an kanneenuma asumarratti xumurreerra jechuudha. Viidiyoo birootiin hanga wal arginutti nagaanaaf ta'a. Subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Yeroo barnoota gaarii.